bareedduu miidhagduu kanatti leenjii bareedduu wajjin ilaalla. Leenjii wajjin turtii gaarii. Ati miti kutaa tokkoffaa. Namoonni hedduun addunyaa keenya kanarraa yookaan immoo namoonni muraasni abjuu gurguddaa, abjuu hiika qabu namoonni hedduun kan of harkaa qaban garuu immoo milkaa'uu hin dandeenye. Maaliif? Sababni isaas wareegamaa abjuu sanaaf barbaachisu sababii kaffaluu yookaan immoo sababii laachuufii hin dandeenyeef ceephuu sammuu fi qofummaatiin saaxilamanii jiru. Ati garuu dhugaan siin jedhaa, ati garuu yoomiyyuu taanaan miti. Dhugaa dubbachuudhaaf kaayyoof mul'ata ofiif namoota akkamiitu jiraachaa jira? Namoota hangamiitu kaayyoof mul'ata qaba? Tareesiin har'a namoonni daandii irratti si ilaalanii ilaa mucaa baluu, ilaa ilma baluu yookaan immoo intala baluu si jechuu danda'u. Na amani, ati garuu akka isaan siin jedhan miti. Har'a namoonni uffata keetiin, soorata keetiin, deemsa miila keetiin, hojii keetiin si madaaluu hin danda'u. Wanta garaa garaatiin, qaama keetiin, maqaa keetiin, jechoota keetiin si madaaluu hin danda'u. Ati garuu akka isaan si yaadan kana miti. Dhugaan siin jedha, ati nama kaayyoof mul'ata qabudha. Addunyaa keenya irratti namoota hedduutu jira. Namoota gosa garaa garaa. Namoonni tokko tokko yoo ati kaayyoo mul'ata qabdaa yooti jette heeyyeen jedhanii siif deebisu afaan guutanii. Namoonni tokko tokko immoo kaayyoof mul'ata jechuma jedhuyyuu adda baasanii hin beekan. Namoonni kaayyoof mul'ata qabna jedhanii yeroo hunda haasa'an garuu milkeessuu warreen dadhaban hedduun isaanii ni jiru. Argaas jirra, dhagaas jirra. Sababii wareegama kaffaluu hin dandeenyeef, sababii kaayyoof mul'ata isaanii sana bukkee ga'uudhaaf, sababii of qusataniif, sababii kaayyoof mul'ata jechuun qofti galma nama geessisu itti fokkaate hedduu isaanii addunyaa keenya irratti ni agarra. Egaa namticha isa kaayyoof mul'ata hin beekne sana, isa kaayyoof mul'ata qaba jedhee leellisu garuu wareegama sodaate sana maaltu adda baasare? Isaan lachuu tokkodha. Dhugaan siin jedha, kaayyoof mul'ata namni qabaate gochaa kaayyoof mul'anni isaa sun irraa barbaachiseef namni wareegama kaffale eessattiyyuu kufee hin kufu. Ati nama cimaas ta'e, nama dadhabaas ta'e, garuu addunyaa keenya irratti namni dadhabaan tokkollee hin jiru. Wanti dadhabaa nu taasisu yoo jiraate yaadaaf ilaalcha keenyadha. Namni kamiyyuu bakka kamirras haa jiraatu, sadarkaa kamirras haa jiraatu, ati dadhabaadha yoo siin jedhe, eeyyeen ani dadhabaadha jette yoo fudhatte, dhugaan siin jedhaati isatu si kuffiise osoo hin taane sitoof kuffiise. Wantoota jireenya keenya keessa jiran keessaa hedduu isaanii argaa jirta. Hargaas guddatteetta. Fakkeenyaaf dooktara gaafa jedhamu biyya keenya keessatti wanta guddaa, wanta Rabbi nuuf erge samiirraa gad nuuf buuse
akka ergamaa waaqaattidha kan nuti ilaallu dooktara gaafa jedhamu. Eeyyeen haa ta'ume. Wanti dadhabaa nu taasisu yookaan immoo wanti nu laaffisu yoo jiraate yaadaaf ilaalcha keenya ta'u yoomiyyuu taanaan hin dagatiin. Mataan si dhukkubee yookaan dugdi si dhukkubee yookaan immoo lukni yookaan harki si dhukkubee yoo mana yaalaa si deemsan yoo dooktarri sun lakki kan kee luka miti harkadha yoo jedhe, lakki kan kee dugda miti garaadha yoo jedhe, dhugaayyuu kan koo kun luka miti harkadha malee jenna. Eeyyoota akkas nuun jedhe dooktaratu akkas nuun jedhe. Ilaalchaaf yaada isaatiin garuu kan si dhukkubaa jiru luka osoo hin taane harkadha. Harka osoo hin taane lukadha. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti namoonni ilaalcha garagaraatiin nu ilaaluu danda'u. Namoonni yaada garagaraa nuuf qabaachuu hin danda'u. Yaaddi namni sun nuuf qabu garuu namuma sanaafidha. Mucaan kun yookaan mucayyoon kun dadhabduudha yoo jedhan sirriidha eekko ishiin dadhabduudha jettee yoo fudhatte kun gahee mataa keedha. Gahee sirraa eegamudha. Wanti sin ajaa'ibu keessaati biyyoonni Afrikaa guddinni isaanii maaliif garbuu jennee gaafa teenye ilaalu yookaan yaannu addunyaan humtiyyuu kun wanta ishiirraa eegamu galmeessisteetti jennee gaafa teenye yaannu no. Why? Kaleessa namoota nu dura darbantu balleesse akkam godhani. Fakkeenyaaf naannoo keenya keessatti wanti beekamaan tokko barataan tokko gaafa mana barnootaa galee barnoota baratu wanta barsiisaan gaafate sana yoo inni hin deebisiin hafe dadhabaa jedhama. Barataan sun garuu wanta hundumaatti dadhabaa ta'e no. Silaammaa ibsaatiin nuuf hin hafa. Hanga irraatti addunyaan keenya dukkana keessa jirti. Toomaas Edison ija isaa ji'a 3 qofa mana barnootaa galee dadhabaadha barnoonni siif hin ta'u isa jedhame sana silaasa kuufee hafa ture. Waan barbaadde jedhamii waan barbaadde sirratti isaa dubbatamu. Ati garuu miti. Arras booris irra deddeebi'een sitti hima ati garuu miti. Guyyaa tokko beekaa addunyaa keenyaa Albert Einstein ture. Albert ganama suubii yookaan barii kee wanta yaadaa ture yookaan kaayyoo isaa sana bukkee ga'uudhaaf bariidhaan daandii gubbaa deemaa ture. Gaafa kana ijoolleen daandii irraatii Albertitti siiqanii Albert rukkutuu jalqaban. Albert arrabsuu jalqaban. Albert Einstein garuu jecha tokkoyyuu ittiin deebisni. Gaafa kana namoonni sadarkaa isaarra jiran Albertitti siiquudhaan Albert maaliif ijoollee kana of harkaa yookaan immoo maaliif ijoollee kanatti hin dheekkamne yookaan maaliif mana murtiitti hin himanne jedhanii Albert gaafatan. Akkas jedhee deebise. Manni murtii harreetti himatan hin jiru jedhe. Eeyyeen namoonni hedduun kaayyoof mul'ata keenyatti gufuu ta'uu danda'u. Namoonni hedduun akka nuti hin jijjiiramne, akka nuti hin guddanneef, akka nuti hin milkoonneef jireenya keenya danquu danda'u. Garuu isaaniif harka laatta taanaan yoomiyyuu eessattiyyuu galma tokkoyyuu ga'uu hin dandeessu. Waan barbaadde jedhamii wanti barbaade sirratti haa dubbatamu. Kaayyoo kee qofaaf jiraadhu. Namni kaayyoo hin qabne, namni mul'ata hin qabne, namni abjuu hin qabne eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Dhugaan siin jedha. Abjuun garuu isa hirriba rafanii yookaan galgala hojii guyyaa hojjetan irraa boqochuuf jedhanii ciisanii abjootan isa qijetii jedhamu sana miti. Abjuun onnee kee ganamaa kaastee hanga galgalaatti yootisa hojjette malee, yootisa yaadde malee,
yooti isatti jetti malee kan sin gammachiisne isadha abjuun yookaan immoo mul'anni. Namoonni mul'atan qaba yookaan kaayyoon qaba jedhaniif kaayyoof mul'ata hin horatiin. Kaayyoof mul'anni barreeffamee namaaf hin kennamu. Barreeffamarraan ilaaliin. Kaayyoof mul'anni kitaaba garaagaraa irraa hin argamu. Kitaaba garaagaraa bittee of hin gowwoomsin. Kaayyoof mul'anni honnee keessaa kan madde sammuun yeroo hundumaa kan yaadeetti boqotutti gammadu. Kaayyoof mul'anni ishee Rabbi namaaf kenne. Ishee Rabbi filee ganamaan sammuu kee keessa laphee kee keessa bushe sanadha kaayyoof mul'anni. Kanaafiyyuu kaayyoof mul'ata keef yoo jiraatte jireenya bareedaa, jireenya miidhagaa, jireenya abdii namatti tolu jiraachuu ni dandeessa. Namoonni tokko tokko kaayyoof mul'ata gaafa jettu keessumaa immoo jaarraa kana keessa wanti namatti mul'atu toora feesbuukii banachuudhaan jechoota mimmiidhagoof jechoota namatti tolan toora gashanii walaleessanii yeedaleessanii yoo weellisan kaayyootti fakkaata. Warreen borcan warreen akka hargan godhan hedduun isaanii ni jiru. Wanta isa hin ilaallanne yookaan wanta isa hin gashine keessa galee namoonni orfan ni jiru. Jechoota namatti hin tolle, yaadota namatti hin tolle, yaadota gurra namaatti hin tolle warreen TikTokii irraa, YouTubeii irraa akka kaayyoof mul'ata isaaniitti irraa sirbaa oolan, irraa geeraraa oolan, irraa dhiichisaa oolan hedduun isaanii ni jiru addunyaa keenya irratti. Kaayyoon kee walaleessitee yeedaleessitee weellisuudha yoo ta'e seeraan walaleessitee yeedaleessitee weellisuu ni dandeessa. Kaayyoon kee daldala yoo ta'e seeraan daldaluu ni dandeessa. Kaayyoon kee dooktara ta'uudha yoo ta'e dooktara ta'uu ni dandeessa. Kaayyoon kee kubbaa miilaa taphachuudha yoo ta'e kubbaa miilaa taphachuu ni dandeessa. Kaayyoon kee barataa sirrii ta'uudha yoo ta'e barataa sirrii ta'uu dandeessa. Kaayyoon kee konkolaachisaa yoo ta'e konkolaachisaa ta'uu dandeessa. Eenyuyyuu kaayyoo namaaf filuu hin danda'u. Garuu abbaa isaatu ofiif laata. Kutaa lammaffaatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii leenjii keenya guyyaarraa asuma irratti xumurra.